Ashamaa akka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota YouTube miree orootuuf kan taatan hunduma keessan akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan an nagaa kooti fayyaa kooti waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u jirra jirtu isiniin jedha akkam jirtu warroonni maatii koo hanga kana duraan taatan hundi keessan iyyuu galatooma warroonni kaan immoo seentanii maatii akkanaa taatan asumaan isin gaafadha har'a immoo akkaataa ittiin kubis kameerii hojjedhu qabadhee isinii dhufee jira akkuma argitan kana wantoota asirratti qopheessirra kubis kameerii bifa gabaabaa ta'een hojjechuu dandeessu qursiidhaaf yeroo baay'ee akka Dubaayitti jechuudha yeroo baay'ee itti fayyadamu kanaaf haala kanaatiin warri beektan hin beektu warri hin beekne immoo itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa anuma waliin hanga dhumaatti yoo hordoftan haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha turtiin keessan hanga dhumaa ana waliin haa ta'u. Akkuma argitan egaa hunda isaayyuu qopheeffadhee jira wantoota nama qopheeffadhe kana muluusaa walumatti naqa jechuudha. Asirratti baawulii qopheeffadhee jira hunda isaayyuu achitti naqadha jechuudha kun kana itti naqadha daakuu birciqoo tokko adiidha lakkoofsa tokkoffaa fi lakkoofsa lama walitti makaa yeroo baay'ee yeroo fayyadamnu jechuudha lakkoofsi lama qamadii waan ta'eef xiqqooshii hin gogu jechuudha kanaaf walitti maksiifanna jechuudha akkasuma kunoo hin argitu kun haannaniidha jechuudha paawudarii isaatii isas itti naqadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kameeraas kun akkasitti qopheeffadhee jira shiroo tokko tokko iddoo tokko tokkotti kameeraa bichaa kameeraa qofa hanga kuffii jedhutti tursiisuu danda'u ani garuu erguma tokko walitti naqadhaa jechuudha hunda isaayyuu amma baawulitti naqachaa jira sukkaaras maankaa lama qopheeffadhee aannan illee maankaa lamaadha akkasuma asirratti immoo kan qopheeffame akkuma argaa jirtan zaafaraanii xiqqooshii kurkumii fi heeliidha jechuudha kurkumii yaani irdii jechuu kootiga irdiidha inna haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha malkii isaa akka bareeda isinii kennuuf isiniin jedha zayitii xiqqashooshii fayyadamtu waliin makattu jechuudha akkaataa hin bukeeffattu bishaan labbi jedhaadhaan yaani osoo hin taane haala jechuu galeessa ta'eetiin bishaan kan baay'isee hin gubne hin bukeeffanna jechuudha akkaataa bukeessinee walitti adeebinuu isiniin jedha. Kunuuti egaa akkuma argaa jirtan amma bukeeffamee sa'aatii tokko ture walitti deebinee jirra jechuudha hamma gara tolchaa sa'aatiitti deemnaa hanga dhumaatti akkana waliin turtan kubis kameerii haala kanaan haala salphaa ta'een hojjechuu dandeessu isiniin jedha. Bukaayii sa'aatii tokko tureeti nam bukeessu isin argisiifne amma bukaayee jira jechuudha. Amma kun akkuma argaa jirtanii haala kanaan kukkutanni qopheeffannee jirra jechuudha haala kanaatiin hunda isaayyuu kukkutatnee qopheeffannee daqiiqaa muraasaaf kanatti uwwifnee teessisiifna jechuudha amma ittiin xumuree kana itti uwwifnee teessisiifna jechuudha. Kunoo ammas akkuma argaa jirtanii haala kanaan jechuudha mummuranni qopheeffannee jirra jechuudha qopheeffannee jirra kanaan booda distii kaarabaa kan ittiin hojjetamu keessa galchuu duwwaadha jechuudha iddoo tokko tokkotti haalli ittiin hojjechuu garaagarummaa qabaachuu danda'a fakkeenyaaf haala isinii salphatuun hojjechuu dandeessu mana tokko tokkotti amma distii kana keessatti kan hojjetamu kubisiin kun mana tokko tokko irratti asuma irratti xaxxafamee kaza keessa gala jechuudha animmoo achirratti muradhaa qopheeffadhaa haala isinitti toliin haala isiniif salphaa ta'eetiin haala kanaan kubisii kana hojjettanii itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha hanga dhumaatti ilaala kubisii kameerii haala bareeda ta'een egaa hanga dhumaatti ilaaltan irraa haala kanaan hin hojjettu jedhee abdiin qaban isiniin jedha. Distiin kan itti hojjetamu distiin kan elektiriikiti jechuudha kan ho'a kennuudha amma yoo jira jechuudha kanaaf distiin kan itti hojjetamu distii kan elektiriikiti jechuudha. Kuni kan hin qopheesse inqulaalii gubbaarra dibama akkasuma immoo simsoomii jechuudha kuni simsoomii gubbaarratti kan nasannasamu jechuudha.
kunooti egaa akkuma argaa jirtan amma bahee jira jechuudha. Ni fuudhama viidiyoon danqaa jette haala kanaan amma bahee jira. kunooti akkuma argaa jirtanii amma kunoo kulaalii isaa dibachaa jira jechuudha. Haala kanaatiin hin dibattu viidiyoon argaa jirteera. Irratti hin baay'iftan jechuudha. Yeroo dibdan irratti hin baay'iftan haala kanaan haabiftanii dibdu. Sanaan booda simsoometti naqattu jechuudha. Dhiisuus hin dandeessu rakkina hin qabu. Dinaquus hin dandeessu jechuudha. Kanaan booda hin cufanna jechuudha. Haala kanaatiin inni cufanna. Daqiiqaa baay'een turu dafee ho'a jechuudha. Dafee ho'a waan ta'eef dafnee kaafnaa jechuudha. Dafnee irraa kaafna jechuudha. Kun amma akkuma argitan gahee jira jechuudha. Bifa kanaatiin bahee jira. Keessaa kaafanna jechuudha. Haala kanaatiin achi naqanna. kunooti egaa hordoftoota koo amma hanga dhumaatti kunoo tolchee xumuree jira jechuudha. Bifa kanaatiin bahee jira. Kubis kaameraa bifa kanaatiin itti fayyadamuun ni danda'ama. Keessi isaatu banamee hin banama jechuudha. Amma baay'ee bareeda. Yeroo gabaabaa keessatti haala salphaadhaan hojjechuu ni dandeessu. Haala kanaan warroonni yaani keessattuu ani jechuun erga biyya Dubaay keessatti haala kanaan yeroo sanbataa qursii irratti ni hojjetama waan ta'eef akka itti fayyadamtanii isiniin jedha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee bareeda. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Distii yeroo keessa galchitanii baay'een tursiiftan jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf karaa gubbaatiin bichee ho'iinsa kan qabaatu jechuudha. Kanaaf irra dhaabattanii ilaaluu qabdu jechuudha. Irra dhaabattanii ilaaluun dirqama keessan jechuudha. Maaliif taanani ho'a kenna waan ta'eef karaa gubbaatiin dafee ho'a kenna. Kanaaf hin eeggatu jechuudha. Distii kaarabaa sana kan kaarabaati kan elektiriikii sana fayyadamtan eeggachaa fayyadamtu. Bifa gabaabaadhaan yeroo salphaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti haala kanaan hojjettu isiniin jedha. Kanaaf akka itti fayyadamtan abdiin qabaa haala kanaani. Isin tokko amma iddoo tokkotti tokkitti tokko hojjechuu danda'a. Ani garuu arfan isaa yeroo tokko keessa galcha. Maaliif dafee xumuruu waan hin barbaadeef arfan asirratti waan inni udhaan tolfadhee waan hin jiruuf qopheeffadhee waan hin jiruuf arfan yeroo tokko keessa galcha jechuudha. Iddoo tokko gubbaa irratti xaxxafame keessa galchu jechuudha. Ani gan bifa kanaan hojjedha. Bifa kanaan akka itti fayyadamtan abdiin qaban isiniin jedha. Waan hanga dhumaan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii.